sunana salaataa. Sunanni salaataa maaliidha? Akkasumas wantoota salaata keessaa sunnaa ta'an kan dalaguun dirqama hin taane maal fa'a? Inshaallah wantoota kanaan wal qabatu ka salaata keenya guutuu nuuf taasisan wajjin ilaallaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sunana salaataa. Sunanni salaataa maaliidha? Waan isaa wal qabatu hunda inshaallah takka takka isaatiin ilaallaa. Jalqaba sunana salaataa jechuun maal jechuudha? Sunana salaataa jechuun dalagaalee salaata keessa dalaguun jaalatamu kan dirqama hin taane jechuudha. Akkasumas dalagaalee sunana salaataa jedhaman kun dalagaa namni salaata keessa dalagu kan arkaana salaataa hin taane, shuruuta salaataa kan hin taane, waajibaata salaataa kan hin taane maal jedhama? Sunana salaataa jedhama. Sunana salaataa kana dalaguun dirqamaa miti. Garuu namni tokko yoo dalage ajrii itti argata. Yoo dhiise garuu hin adabamu. Sunana salaataa kana namni tokko osoo dagatee ka dhiisu ta'ee salaanni isaa hin badu. Beekaan osoo ka dhiisuuti salaanni isaa hin badu. Sababa saniif jecha sujuuda sahwi yookaan sujuuda daguudhaa bu'uu kan hin qabnedha jechuudha. Garuu salaata keenya ajrii guddaa akka itti argannuuf wantoota dalaguu qabnudha jechuudha. Ajrii sirriitti waan nu argamsiisaniif dalaguu qabnaa jechuudha. Sunana salaataa ka jedhamu iddoo lamatti qoodamee ilaalamaa jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaan sunanul aqwaalii wa sunanul af'aalii. Sunanul af'aalii jechuun sunana dalagaalee jechuudha. Sunanul aqwaalii jechuun sunana jechootaa jechuudha. Sunana dalagaalee jechuun maal jechuudha? Dalagaalee sunnaa ta'anii jechuudha. Dalagaalee dalaguun dirqama hin taane ka sunnaa ta'an jechuudha. Sunana jechootaa jechuun ammoo jechoota salaata keessa jechuun dirqama hin taane ka ajrii qabu kan namni tokko jechuu qabu jechuudha. Sunana dalagaalee yookaan sunanul af'aalii ka jedhamu kana inshaallah mee haa ilaallu isaanis meeqa ka jedhu. Yaa'u ulamaa'iin akkaataa garaagaraatirra hundaa'anii lakkoofsa kanaa ol kaa'uu danda'anii kanaan gadi kaa'uu danda'anii hundattuu fiiksidii miti yookaan dhaabbataadhaa miti. Maaf akkana jedhee maaf lakkoofsa ganaan kaa'uu dhabee waan jedhu hin qabu jechuudha. Tokko raf'ul yadayni harka ol fuudhuudha. Harka salaata keessa ol fuudhuun dirqamaa miti sunnaadha. Harka iddoo afuritti ol fuudhama. Iddoon afran kunis tokkoffaa yeroo salaatatti seenan. Namni tokko Allahu Akbar jedhee yeroo salaatatti seenu harka isaa ol fuudhuu qaba. Lammaffaa yeroo rukuu'a bu'an. Namni tokko yeroo rukuu'a yookaan jilba qabatuudhaaf deemu maal godhaa? Harka isaa ol fuudhuu qaba jechuudha. Inni sadaffaan yeroo rukuu'a irraa ol jedhani. Arraf'u minhu. Yeroo rukuu'a irraa ol jedhanillee harka ol fuudhan. Inni afraffaan yeroo attahiyyaata jalqabaa irraa ol jedhani. Fakkeenya salaata zuurii rakaa 4 salaannaa, rakaa 2 salaannee attahiyyaata jidduun ni teennaa, yeroo rakaa sadaffaadhaaf ol kaanu harka keenya akka nama jalqaba haarawaa itti seenutti ol fuunee Allahu Akbar jennaa jechuudha. Akkaataan harka keenya itti fuunu yaa akkaataan margaa jirtan kana inshaallah isinitti mul'isa. Akkaataa kanatti jechuudha. Akkaataa lamaanii tokko ol fuunee fuuldura gurratti godhuudha. Lammaffaan ammoo qoma keenya ceekuu keenya qajeelchinee ol fuudhuudha jechuudha akkaataa lamaan kana. Lammaffaan harka mirgaa kan bitaa irra kaa'uudha. Harka mirgaa harka bitaa irra kaa'uun sunnaa jaalatamaadha. Dabalataan illee eessarra kaayannaa? Qomarra kaayannaa. Qoma yookaan sadrii waan jedhamu irra keennaa. Namni tokko osoo handhuuraa ol kakaa'uuti yookaan handhuuraa gadi osoo kakaa'u ta'e salaanni sababa kanaaf hin badu. Ulamaa'iin gariin ni danda'amaa jedhanii as ol qoma keenya irra kenneetiin salaatuun maalidhaa? Sunnaa jaalatamaadha jechuudha. Inni sadaffaan yeroo salaatan iddoo sujuudaa ilaalaa salaatuudha. Namni tokko iddoo sujuudaa ilaalaa salaatuun sunnaa jaalatamaadha, bareedaadha, akkasii salaatuu qaba jechuudha. Garuu osoo gara samii kalaalu ta'ee jibbamaadha. Inshaallah waa'ee sanii illee ni ilaalla. Iddoo ilaalaa salaatuu qabnu garamii? Iddoo sujuudatti buunu san gadi ilaalaatiin salaannaa jechuudha. Inni afraffaan yeroo dhaabatan miila lamaan gargar baasuudha. Miila dhaabbatu kana namni gariin ofii maxxansee dhaabata, gariin ammoo achi bal'isee dhaabata. Normaal bakka kallattii maqaama keenya gubbaa gadi dhufu kanaan dhaabatuu qabna jechuudha. Akka qaama keenyaaf nu mijatutti dhaabatuu qabna. Humnaa ol illee gargar hin baasnu, humnaa ol illee walitti hin sissinee hin maxxansinu jechuudha. Inni shanaffaan rukuu'a irratti quba harkaa lamaan gargar baasanii qabachuudha. Rukuu'a yeroo qabatan quba harkaa kan akkana gargar baasanii jilba irra gadi qabuun sunnaa jaalatamaa fi bareedaadha jechuudha. Rukuu'a irratti ammallee dabalataan dugda diriirsanii mataas kallattii dugdaatti galchaniitiin rukuu'a gochuudha. Namni tokko rukuu'a yeroo bu'u akkana bu'uu qabaa jechuudha.
maal gochuu qaba? Dugda isaa ni diriirsaa, mataan isaa ka gadi hin buune, ka olillee hin kaane, kallattii dugda isaa kana galchee ciibsuu qaba jechuudha. Haala kanaan rukuu bu'uu qabna. Inni torbaffaan teessuma iftiraashaa taa'uudha. Teessuma iftiraashaa ka jedhamu maali? Maali iftiraashni? Iftiraasha jechuun luka mirgaa dhaabanii luka bitaa immoo irra taa'uudha. Salaata keessatti luka mirgaa dhaabanii luka bitaa irra taa'uun maal jedhama? Iftiraasha jedhama. Teessuma iftiraashaa ka teenyu tokkoffaa yeroo attahiyyaata jalqabaa. Attahiyyaata jalqabaa fakkeenya salaata rakaa 4 qabu keessatti attahiyyaata jalqabaa akkamitti teennaa yookaan tashahuda jalqabaa iftiraashaan teennaa jechuudha. Lammaffaan jidduu sujuuda lamaanii. Namni tokko jalqaba sujuuda godhee achi booda jidduu rabbi ghfirli jedhee yeroo rabbi ghfirli jedhu san akkamitti taa'a? Iftiraashaan taa'a jechuudha. Inni sadaffaan attahiyyaata xumuraa salaata rakaa lamaatiif. Fakkeenya kanneen akka subhii fa'a. Subhii sunnaa fa'a akkamitti teenna xumura irratti iftiraasha kanaan teenyaa jechuudha. Inni saddeetaffaan teessuma tawarrukaa taa'uudha. Tawarruka jechuun luka mirgaa dhaabanii teessuma keenyaan immoo lafa gahuudha. Salaata xumura irratti haala saniin taa'ama. Teessuma tawarrukaa kana ka taa'amu attahiyyaata xumuraa keessatti teenya. Fakkeenya kanneen akka zuhurii, asrii, maghriba, ishaa'ii salaata rakaa 4 qabu kanneen yookaan 3 qabu kana keessatti xumura irratti akkamitti teenyaa tawarrukaan teenya jechuudha. Akkaataan tawarruka itti ta'anillee akkaataa hedduutu jira. Inshaallah barnoota waa'ee attahiyyaataa keessatti ni baranna. Inni saglaffaan teessuma iqaa'aati. Iqaa'a wanti jedhamu lama jira jedhanii. Tokko kan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam irraa dhooggantu jira. Tokko ammoo eeyyamamatu jira. Eeyyamamaan inni sunnaa ta'e sun akkamitti taa'uudha? Jidduu sujuuda lamaanii yeroo rabbi ghfirli jedhan san miila lamaan irra taa'uudha. Inshaallah yookaan fotoodhaan isinitti mul'isa. Haala saniin taa'uun iqaa'a jedhama jechuudha. Inni kurnaffaan inni teessuma iqaa'a kana Abdallah ibn Abbas sunnaa nabiyyiiti jedhee sallallahu alaihi wasallam nuuf himee jira jechuudha. Kanaaf sunnaa waan ta'eef itti dalaguu qabna yeroo gariitti. Inni kurnaffaan yeroo attahiyyaataa quba arrabsituudhaan akeekuu fi gama qubaa ilaalaa salaatu. Yeroo attahiyyaata teenyu quba arrabsituutu jedhamtu quba amma argaa jirtan tana isiidhaan akeekuu jechuun akkaataa amma argaa jirtan kanatti quba sanillee ilaalaa salaatuun yeroo attahiyyaata qaraanu quba san ilaalaatiin salaatuun sunnaa jaalatamaadha jechuudha. Garam ilaallaa fuuldura keenya achi ilaallu quba san ilaalaa salaannaa. Kunillee nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irraa dhufee jira jechuudha. Amma akkasumas inni 11ffaa fi inni xumuraa yeroo salaama baafatan bitaa fi mirga ilaaluudha. Namni tokko kallattii mirgaatti garagalee assalaamu alaikum warahmatullah, assalaamu alaikum warahmatullah jechuun sunnaa jaalatamaadha. Osoo bitaa mirgatti garagaluu dagatee salaanni isaa sababa kanaaf hin badu jechuudha. Akkasitti adda baafachuu qabna. Iddoon kun iddoo adda baafatiinsaa barbaachisuudha. Itti aansee sunana jechootaati. Sunana jechootaa ka jedhamu sunanul aqwaalii ka jedhamu jechoota salaata keessa dalagu jechuun dirqama hin ta'in kan namni tokko yoo jedhe ajrii itti argatu yoo hin jedhin ammoo hin qaxxaamne jechuudha. San keessaa tokkoffaan du'aa'ii istiftaahaati. Du'aa'ii istiftaahaa jechuun maalidha? Kan erga salaata Allahu akbar jedhaniitiin eegalan booda jedhamudha. Salaata keenya Allahu akbar jennee erga eegallee booda du'aa'iin achi booda jedhamu yookaan zikriin achi booda jedhamu du'aa'ii istiftaahaa jedhama. Du'aa'iin kunillee hadiisa sayya ta'e 4 kan yaa'u arraba irratti salphatu jedheetiin viidiyoo tokko keessatti dalagee jira. Viidiyoo amma argaa jirtan kana achi keessa seenaatiin ilaala. San keessaa fakkeenya du'aa'iin beekamaan subhaanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghayruka. Ittaansee alhamdulillahi hamdan kathiiran tayyiban mubaarakan fiih. Ittaansee inni sadaffaan Allahu akbaru kabiira walhamdulillahi kathiira wa subhaanallahi bukratan wa asiila. Ittaansee inni afraffaan Allahumma baa'id baynii wa bayna khataayaaya كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. دعاء إليك النينجتشو سنة جالتا مالا بريدا حفظوا قبدني حفظا قبدا. إني لما فاني بسم الله الرحمن الرحيم جتشو كان بسملا كجرمو. إني صدفان استعاذات أيوكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كجر. علماءين غرين واجبات جراني واجب جراني تركم دلو أبجراني نبي صلى الله عليه وسلم واني تجيف ربي لي قرآن كيستي Quraan yeroo qara'u yeroo barbaadan Quraana maal godha jedhee a'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim jedha jedhe Rabbiin. Kanaaf ittiin eegaluu qabnaa jedhanii jechuu qabnaa jechuudha.
Inni afraffaani faatiyaa booda aamiin jechuudha. Namni tokko faatiyaa yeroo qara'u ghayril maghduubi alayhim waladdaalliin erga jedhe booda maal jechuu qaba? Aamiin jechuu qaba. Imaamni illee ma'muumni yookaan namni imaama hidhatee jirullee namni kophaa salaatullee munfarida ka jedhamu kunniin arfanuu sadanuu aamiin jechuun barbaachisaadha jaalatamaadha jechuudha. Faatiyaa booda suuraa biroo qara'uudha. Namni tokko faatiyaa booda faatiyaa erga qara'ee ghayril maghduubi alayhim waladdaalliin erga jedhee xumure booda aamiin jedhee achi booda suuraa biraa fidee qara'uun sunnaa jaalatamaadha. Namni tokko osoo salaatuma isaa kana faatiyaa bichaadha osoo ka salaatu ta'e ni ta'a. Garuu sunnaa faallessee jechuudha. Sunnaan suuraa biraallee itti dabalaniitiin salaatuudha. Salaanni keenya akka guutuu ta'ee bareeda ta'eetiin rabbiin bira nu ga'uuf akkas dalaguu qabna. Inni ja'affaani zikrii rukuu'aa fi sujuudaa tokko wal dabalanii jechuudha. Rukuu'a irratti zikrii jedhamu jira. Subhaana rabbiyal aziim, subhaana rabbiyal aziim wa bihamdihi. Zikriilee kanneen tokko wal dabalaniitiin jechuun sunnaa jaalatamaa fi bareedaadha. Akkasuma yeroo sujuudaallee subhaana rabbiyal a'laa ka jedhu kana yookaan subhaana rabbiyal a'laa wa bihamdihi ka jedhu kana tokko wal dabalanii jechuun sunnaa jaalatamaa. Dirqamni meeqa? Tokko jechuudha. Akkasii inni torbaffaani attahiyyaata erga xumuran booda osoo salaama hin baafatin du'aa'ii kadhachuudha. Du'aa'ii salaama dura jedhameetiin beekamu tokko jira. Du'aa'ilee sanniin kadhatu inshaallah viidiyoo irratti ni dalagnaa. Du'aa'ilee kanniin kadhachuun sirriitti barbaachisa. Fakkeenya san keessaa tokko maalidha? اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كجدو دعائي برولي كوفيك إن برباني اتقلتني كراتو دندينا دعائي كنين كراتو سمنا جالتا ما في بريد راجتو إني سديت فاني صلاة كيستي سغالي الفور في غديكابو سغالي الفور في غديكابو يوجدامو فكين صلاة الظهري صلاة عصري في مغرب كبودا ركعة تكتي أماجتو في إشاء ركعة لمان بودا كنين كيس سغالي وسونا من تقول كبه صلاة صلاة نساء سبب كنا في مبادو غارو سنة ميتي سنة مالي سغالي كول كبا مكيستي والكبو فكينيا صبحي والكباما صلاة الصبح وكان صلاة فجري والكباما صلاة مغرب ركعة لمان درا والكباما صلاة إشاء ركعة لمان درا والكباما صلاة كان والكبا مكنين كيستي سغالي والكبانيتين صلاة سنة جالتما سنة نبيتي كغدي قباميتين صلاة وكين زهري ما نمني توكو زول قبي كصلاة تاي صلاة نساهم بدو غرو سنة داميتي سنة فالسي سنة فالسو نمو بريدة داميتي جالتما داميتي جيچو كناف مال غدو قبنا صلاة سغالي والكبامي صلاتامو والكبني صلاة كغدي قبامو غدي قبني صلاة وسو نمني توكو دوغون غوريتين دغتي سغالي كغدي قبان وسو والكبي صلاة نسا جلا هم بدو صلاة نسا جلا هم بدو جيچو akkasi akkana taddabaafatu qabna akkana beeku qabna sunnaalee salaataa ka jenni kanniin namni tokko osoo dagateetiin kan dhiisu ta'ee sababa kanaaf sujuuda daguu yookaan sujuuda sahwii ka jedhamu san bu'uu hin qabnu jechuu maal goonaa akkasuma dhiifnaa jechuu wanti sujuuda sahwii yookaan sujuuda daguu nu buusisu hin jiru jechuu akkana addabaafatu qabna iddoon iddoo sirriitti hubatu barbaachisu iddoo nama dhibuudha. صلاة كيستي وانتوتا أما دباني كنين أركان صلاة شروط صلاة واجبات صلاة في سنن صلاة أفران كنين نمي توكو قوتيو أرقامي صلاة نساء ربي مبرت شكي توكو مالي فرطة مرقتي يجو يو كنين قوتيهن أرقامين تاي صلاة نساء فرطة مقباتوين شكي يجو سبحان الله كناف برنوتا كان سري تردفو قمنا سري قباتو قمنا ربي نوفحالا فيسو إبادة وفينا متولفة ربي نوحاتا جيسو ورا صلاة نساني راكي بلامتي ربي برم ملكاي كيس أنا في سنين اللي ربي هاولشو برنوتا ديني كان حالا بريدا كان براتو داف يوتيوبي كان مجاهد في الله كجيرو سبسكرايب قراتين هردوفا تيك توك راتي اللي مجاهد في الله تو كجيرو فولو قراتين هردوفا تليجرامي راتي عبدو إسلام أبولوجيست كجيرو سينا جوين قراتين برنوتا ديني كيسان حالا بريدا أمبراتا واللالوما كيسا باهاتين غرا بيكمس إفا بيكمساتي ساسين ولين سنين جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.